Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu nageenya keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaaf tan subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalama maatii kenna kan ta'an ammoo like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jedha YouTube channel kun kan keessan odeeffannoowwan beekuuf dhagahuu qabdan kan yeroo yerootti kan isin biraan ga'u kan irraa argattanii fi keessattuu odeeffannoowwan ijaarsa manaatii wal qabatee haala bittaaf gurgurtaa lafaaf manaa meeshaalee mana keessa itti fayyadamnu meeshaalee biyya alaa irraa dhufu sharafa kanaaf kan kana fakkaatu odeeffannoo jiruuf jirna kenna wal qabatanii fi odeeffannoowwan beekuuf dhagahuu qabdan kamu asirratti kan isin biraan geenu ta'a. Isinis ammoo gaafii yoo qabaattan karaa lakkoofsa isinii kennine toora miidiyaa kamuyyuu argachuu dandeessan jechuu barbaada. Kanaaf guyyaa har'aa ammoo gaafii hedduu keessanii kan ta'eef akkuma kana dura waadaa isinii galetti sharafa torbee keessatti sharafa black marketidhaan odeeffannoo jiru isin biraan gaha jedhee waadaa isinii galee jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan guyyaa har'aas ammoo sharafa biyyoota 12 biyyoota Arabaa biyyoota Awurooppaa Ameerikaa kanneen birrii biyya keenyaatiin meeqaan jira meeqaan sharafamaa jira yeroo kana torbee kana keessa kan jedhu isinii qabadhee dhufee jira. Kanaaf viidiyoo kana ammoo utuu dhaggeeffachuutti seenu utuu sharafa kana dhagahuu fi yookaan beekuutti seenu viidiyoo kana like godhaatii jalqabaa isin jechuudha. Isaan alatti ammoo namoonni haaraa taatanii gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Subscribe osoo hin goones kan nu waliin jirtan ammoo achumaan subscribe godhaatii nu faana turaa isin jechuu barbaada. Biyyoota isin biraan ga'u kana alatti biyya biraa yoo barbaadan lakkoofsa bilbila asirratti argaa jirtan kanaan karaa keessaatiin dhuftanii gaafachuu dandeettanii. Isaan alatti ammoo koomentii jalatti waan barbaadan gaafachuu dandeettanii deebisaa ammoo kan argattan taasisaniin jechuu barbaade kallattii maangara odeeffannootti isin dabarsa. Guyyaa har'aa karaa baankiitiin maal fakkaata karaa black marketiin ammoo maal fakkaata kan jedhu biyyoota 13 kan isin biraan ga'u ta'a baankii fi karaa black marketiin isin jechuu barbaada. Isin ammoo viidiyoon gabaabaan ta'e hamma xumuraatti nu wajjin tura like godhaatiin afaan turaa isin jechuu barbaada. Jalqabarratti kan isin biraan ga'u doolaarri Ameerikaa tokko karaa black marketiin qarshii 118 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 56 fi saantiba 74 sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Namoonni biyyoota doolaaratti itti fayyadaman yookaan ammoo ijoolleen gara biyyaa dhuftanii irra caala doolaaratti jijjiirratanii gara biyyaa dhuftan baay'ee tokko gaariidha isin jechuu barbaada. Kanaaf kanaan jiraachuu isaa gamanumaan akka beektan 118 karaa black marketiin karaa baankiitiin ammoo namoonni baay'een fayyadamuu baatan beekuudhaaf akkasiniif ta'utti qarshii 56 fi saantiba 74 sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan immoo lammaffaa irratti kan isin biraan ga'u doolaara Awustiraaliyaatti doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 77 birrii biyya keenyaatti doolaarri tokko birrii 77tti sharafamaa jira karaa black marketiitiin jechuudha. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 36 fi saantiba 7 sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Sadaffaa irratti kan isin biraan ga'u ammoo paawundi Biriitishiti paawundiin tokko karaa black marketiitiin qarshii 150 birrii biyya keenyaatti sharafamaa jira. Inni kun ammoo karaa baankiitiin birrii 71 fi saantiba 39 sharafamaa jira. Kanas gamanaan akka beektan isin jechuu barbaada. Afuraffaa irratti ammoo liiree Turkiiti yeroo kan keessattuu waggaa lama as gara biyya Turkii kanatti baay'inaan ijoolleen keenya akka imalaa jiran kan maafu wal qabate namoonni baay'een na gaafatanis jiru. Karaa black marketiitiin birrii 3 fi saantiba 72 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 1 fi saantiba 78 sharafamaa jira. Wanti ittiin birrii biyya keenyaatiin xiqqoo irra jirti isin jechuu barbaada. Shanaffaa irratti kan isin biraan ga'u yuuroodha. Yuuroon tokko karaa black marketiitiin birrii biyya keenya 128 sharafamaa jira torbee kana keessa jechaadha. Karaa baankiitiin ammoo birrii 61 fi saantiba takkaan sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Jaaffaa irratti ammoo doolaara Kanaadaati. Doolaarri Kanaadaa tokko karaa black marketiitiin birrii 86 saantiba 97 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo birrii 41 saantiba 62 sharafamaa jira. Isa kanas gamanaan akka beektan isin jechuu barbaada. Torbaffaan irratti ammoo dinaara Kuweetiiti. Dinaarri Kuweetii tokko karaa black marketiitiin birrii biyya keenyaatti 383 sharafamaa 83 saantiba 68 sharafamaa jira karaa black marketiitiin. Karaa baankiitiin ammoo yoo ilaalle birrii 184 fi saantiba 56 sharafamaa jiraachuusaa akka beektan isin jechuu barbaada. Saddeetaffaa irratti kan isin biraan ga'u ri'aala Kaatariiti. Reaalli Kaatarii tokko birrii biyya keenya 32 saantiba 39 sharafamaa jira karaa black marketiitiin jechuudha. Karaa baankiitiin yoo ilaalle birrii 15 saantiba 45 sharafamaa jira. Isas gamanaan akka beektan isin jechuu barbaada. Sagalaffaa irratti kan isin biraan gahu diraama Dubaayiiti. Diraamni Dubaayii tokko karaa black marketiitiin birrii 32 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 15 saantiba 45 sharafamaa jira. Isas gamanaan akka beektan isin jechuu barbaada. Kudhanaffaa irratti
kan isin biraan gahu dinaara Joordaaniiti. Dinaarri Joordaanii tokko qarshii 166 fi saantiba 50 karaa black marketiitiin kan ittiin sharafamaa jiru. Karaa baankiitiin yoo ilaalle qarshii 80 fi saantiba 0.06 sharafamaa jira. Walumaa galatti qarshii 80 jechuu ni dandeenya jechuudha. Karaa baankiitiin karaa black marketiitiin ammoo kan immoo karaa gabaa gurraachaatiin birri 166 fi saantiba 50 jiraachuu isaa beektan ijoolleen biyya Joordaan keessa jirtan haala kanaan akka itti fayyadamtu isin jechuu barbaada. Maddi isaa immoo odeeffannoo sirrii ta'ee fi weebsaayitii Itiyoo Black Market irratti kan gadhiifamu yeroo guyyaa guyyaatti kan gadhiifamu jechaadha. Odeeffannoo baay'ee sirriidhaa fi yeroo hunda sa'aatii 24 onlaayinii warra ta'an irraa odeeffannoo fudhatameedha jechaadha. Kanaaf gamanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamnu isin jechuu barbaada. Wanticha kana kan hojjetan ammoo dallaala waan ta'eef kan ammoo nama dhuunfaati waan ta'eef garaagarummaan jiraachuu ni danda'a. Kan ammoo iddoo hundatti wal qixa jechuu hin dandeenyu dhaabbatatti kan jiru kanaani. Kanaaf namni hundinuyyuu daldala waan ta'eef wantichi daldala waan ta'eef abbaan barbaade isaa gadi gabbuuse nama isa gurguru yoo argate bituu danda'u kan ammoo irraa sharafuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 166 saantiba 50 kan sharafamaa jiru kana namni muddame yookaan ammoo namni odeeffannoo irraa fagoo jiru yookaan ammoo dafeetuma qarshii kana galchuu namni barbaadu qarshii 150 sharafuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf kun iddoo hundatti wal fakkaataadha yookaan ammoo namatti tarii garaagarummaa uumuu danda'a isiniin jechuu barbaada. Irra caalatti kan jiru ammoo kanaan jiraachuu isaa akka beektan isiniin jechuu barbaada. Kan Joordaan qofa osoo hin taane biyyootuma hunda kan doolaaraan jiranis kan yuuroon jiranis kan paawundiinis haa ta'u dinaara diraama riyaala kanniinis haa ta'u kan biyyoota hundaatu kanaan jira. Garuu nama dhuunfaati wanta kana hojjetu waan ta'eef tarii isin jalaa gabbuusuu ni danda'a isin jechuu barbaade. Keessattuu biyya keessatti magaa fudhatanii xiqqoo garaagarummaa ni qabaata namatti. Wantichi daldala waan ta'eef namni tokko sirraa bitee inni sammuu deemee nama biraatti gurgurata waan ta'eef sirraa gatii ittiin bite irratti xiqqoo dabalee bakka biraatti waan gurguruuf tarii yeroo sirraa bitu gadi buusee bituu danda'u kan ammoo gadi buusee sharafuu danda'a. Kun irra caalatti kan jiru biyya keessatti. Biyya alaatti ammoo nama lama sadi yookaan ammoo nama lama tokko yookaan lama bira baay'inaan kan darbu miti isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo sadarkaa 11ffaa irratti kan isin biraan gahu dinaara Baayireniiti. Dinaarri Baayirenii tokko birri biyya keenyaatti birri 313 sharafamaa jira karaa black marketiitiin. Isuma kana gara baankiitiin yoo ilaalle qarshii 150 fi saantiba 64 sharafamaa jira jechaadha. Garaagarummaa baay'eedha gidduu isaatti kan argamu. Kanumaan wal qabateeti qaala'insi jireenyaa biyya keenyaa kan uumame garaagarummaan jidduu isaa jiru walakkaa ol waan ta'eef namni kamiyyuu karaa baankiitiin baay'ee hin ergatu karaa black marketii kanaan sochoosa isin jechuu irratti walumaa galatti karaa black marketiin qarshii 313 karaa baankiitiin 150 saantiba 64 jiraachuu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. 12ffaa irratti kan isin biraan gahu ammoo riyaala Suudi Arabiyaati. Riyaalli Suudi Arabiyaa tokko qarshii 31 saantiba 47 karaa black marketiitiin kan sharafamaa jiru jechuudha. Inni suma kana gara baankiitiin yoo ilaalle qarshii 15 sharafamaa jira karaa baankiitti riyaalli Suudi Arabiyaa tokko. Sadarkaa dhumaa irratti kan isin biraan gahu riyaala Oomaaniiti. Riyaalli Oomaanii tokko karaa black market kan immoo karaa gabaa gurraachaatiin birri 306 fi saantiba 66 sharafamaa jira. Isuma kana karaa baankiitiin yoo ilaalle qarshii 147 fi saantiba 44 sharafamaa jira isin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon sharafaa karaa baankiitii fi karaa gabaa gurraachaatiin biyyoota 13 qabadhe isin dhufe jedhee jalqabarratti isin kaase kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana. Odeeffannoon kun isinitti toleera yoo ta'e kan ammoo isiniif ta'eera yoo ta'e laayik godhaati natti agarsiisaa jechuu barbaada. Odeeffannoo kan ammoo hiriyoota keessanaa ta'uu nama biraa nama dhagahuuf beekuu ni qaba jettanii yaadda yoo jiraate sheer godhaati biraan gahaa isin jechuu barbaada. Isa kana irratti ammoo yaadaaf yookaan ammoo komisaa ta'uu gaafis yoo qabaattan koomentii jalatti fi karaa bilbilaa akkasumas bilbila asirratti argaa jirtan kanaan gaafachuu ni dandeettani. Kanaaf viidiyoo biraatiin hamma walitti deemtu nagaan naaturaa nageenya keenya bakka jirtan isin nagaa qabu. Baay'ee. you.